Minyaadhaan dubbeensaa urgaadha akka libaanaa. Phaawulos qajeelchaa jaamota kanan darree huccuu kees faayisaan deebamtoota diriirsi harka keessa mirgaa nuuf eebbisee walga'ii keenyaan yaa barsiisa isaa dhugumaan akkamuu kahedheen bishaan yaa'u biraatti biqile. Yohannis ni lalisee ol qabame jecha isaatiin ataanu hirmaattu kennaa wangeelaas qoodeenuu falaatu madda seera burqaa wangeela cuunfaa zaayitii fi dawaa inirra jirmi tokko biqilee duukaa bu'oonni kan ilmaan guyyoota dilbata Nuha eebbisaan harka bal'isuuni warri mirga utubaa jiranii Ifamanuuf godhi nagaa ani isiniif haa ta'u Afura kewajin Waaqayyo yaa Gooftaa yaa Yesuus Kiristoos
keenya akkas kan jette duka bu'oota kee qulqullootaan barattoota keessaan tolootaan isaan baay'ooleen raajonnii fi qajeelotni awwaani arguudhaaf isa iseen argitanii arguudhaafis awwaaniirus dhaga'u isa iseen nageessan dhaga'uudhaaf garuu isinii ijni keessan kan arge gurroonni keessan kan dhage akka isaani noonis kan nu taasise dhageenye akka ittiin hojjennuuf jecha wangeelaa kee qulqulluu kadhannaa isaan qulqulloota